intala gurbaa isaa tanaa inafu beektaa dhufa. Abbaa akkamii nagaa fayyaa ganam afaan qullaa si biraan bahini waa nyaatu malee jechuudha. Ayyee. Haadha gurbaadha imiilee cabsachuun haati gurbaa gaafa gurbaan si intala fuudhirraa eegalee intalumsan jibbiti. Mana saanuu dhufuun feetu gurbaa kiyya kana gootee laa miilli hundi qaqallatee itti bira ala teessee gurbuma sii kana akkuma laalte. Isiin mana saniin dhuftu beekte ati gizee hundatti dhaqee miila sii cabsite jechuudha. Akkasitti dhalaa waa sadeen sanii fi waa shanan san qabatte bultiin sii tolteetuma jiraatti jechuudha. Dhalaan gosa sadii qabdi jaarsi keenya sun. Ayyee. Takka gosa waraabessaati. Takka je. Ayyee. Takka immoo gosa leencaati. Laam. Takka gosa sareeti. Sadii. Sadeenuma tana dhalaan. Gosti sareedhaa waan feete ati manatti godhiif feetu waan feete mana bitiif mana namaa gizireeti ija facaafte bar warri abaluu maarree bitee maarree bitee kan mana sii kana nagartu gosa sareeti. Sareen kan mana isaaniitti wadaaja godhanii hundi achi dikee irraa deddeemtee darsa guurtii miti. Caaltu majiin ayyee. Gosti ati meetam keessaa filatta? Namni gosa leencaa akka filatuun abdii qaba beektaa? Laan gosa leencaan filadhu gosa sadeen maqaa bineensa sadeen naa himi. Takka gosa leencaati. Takka gosa waraabessaati takka gosa sareeti. Gosa waraabessaatiin fadha. Ayyee maaliif feeta? Waraabessi kun waan nyaatullee irratti wal yaamaa. Galatoo fayyaa nati. Bakka ati lugatti waa si keessatti ni jira ni xiqqoon jirta malee waa ni qabda. Akkasitti gosti leencaa. Aboo bira hayi mooluun qabu bara hayyuudhaani. Ustaa himeen dhaggeeffanna. Gosti leencaa waa'ee kiyyaatiin itti himee dhaggeeffata. Booda naa himtaa. Nin fita garaa. Gosti leencaatuun leenca jaarsisii kana ni jaalatti waa hunda ni gootii fi fira jaarsaa kanan feetu. Asii kee gaafa jaarsi amri rabbiitti dhuftee gara fuula rabbii gale isiin ilmaan san ni hiyyoomsiti waa takkan gootuuf. Gosti waraabessaatuun yoo jaarsilleen amrii ta'e deemaati adeera keessan gargaaraa itti ijoollee isii tana gara adeeraa achi qaceetti akka inni nahuuf gooti. Yoo waa harkatti waliin yaamti ijoollee adeeraniitiif kana walitti harkistee goota waraabessaati. Waraabessi yuusee waliin labsaa miti. Achii isiilleen bakka fi gooteeti amma adeerri kun. Laaleeti aboo intalti jaartiin obboleessa kiyyaa tura aboo aboo intalti tun niin dhaala akkam jee kee dhaala jechuudha. In kasaartu jechuudha. Akkasitti miraasa siitis jiraachiftee wanna gooti akkasitti gosa waraabessaa filadhaadhaa jaabeta jaarsisu. Saniif achii baraadama haruun gaafa san akkasitti walaloo san katabedha. Gurraachaa fi adii keelloodha biftisaa uumamni ilma namaa baay'ee dinqisiisaa jee. Akkuma fuula isaa baay'ee taallisaa nama jechuu tanaan barbaadaa hiikkaasaa. Bineensaa fi nama mee wal madaalchisaa kan maan haala maatus nama moo bineensaa. Abaluu beekaadha hayyuu dagameessa kan jennee abdannu shanyii isaa dheessa. Bineensi bineensa yoom gana shanyii isaa rakkatus gamtaanii wajjin lubbuu baasaa jedhe. Haala bineensarraa tokkoon tuqee ibsaa nyaattuun abbaa garaa kan hin quufne isaa inni kana mannus innuu waraabeessa. Yommuu nyaata harkatu yuusee waliin labsaa obsaan wal eeggatee gamtaanitti marsaa gammachuudhaan nyaatee qoflee wal gaggeessaa. Namni waliin dheessaa irra wal ajjeessaa nama mobbaan garaa duuba waraabessa jee mallattoo gaafii kaa'e. Akkasitti abbaan garaa duris nama kaa'u. Akkasii yeroo waliin teessan waan gartee isin fayyadaatii fi waan gartee waa walirraa baratan baachuma tana keessaa waa hedduu baratanii anama bakka caaltuun teenyaa fi gartee ijoolleen teenyaa tun jirtu dhufuun hin fedha bakka biraa tananiin sodaadha beektaa. Akkasitti urjii teenya gaafa aruusa keetii yoo rabbi jessiifin sibraa abshirji ayyaa akkamitti illee rumni boonu heerumtaa. Gorsaan sadeen sanii fi shanan san qofan dagatiin irraa. Abdi bar shanan sanii waraabbannaa irra nudee viidiyoo jiranii. Aboo. Waraabbatan qaata waraabbatan. Qaata waraabbatan qaata waraabbatan. No, warra waraabbatintu yaa shanan san qofa meenaa. Ati qabanne samuutti hin qabanne amma waan shanan san. Irra deebi'uun si gaafadha. Wallaahi. Tana qabatee dhalaa isa qabata. Gaaf tokko abdee kiyya gaaf tokko sadis keenya kanatti maraataan dhufee masgiidatti udaane beete. Masgiida seenetuma kalima irratti udaan lafa kaayedha. Amma manguddoon tun fuudhi jetteen kurfa taataa jeen. Isaan kurfa ta'an tun hin galleef beete fuudhi kalbii jaaniin boqoraan tufe kun kurfa taataa hidhidanii beete fuudheetuma gamanaas gamasiis facaase duraan silaa bakkuma takkitti qofa xaarraa beetan gaabas gara isaadha. Amma gaa bakka hunda facaasee masgiida guutuu dhiquu nama dhufte jechuudha. Kurfattee si dubbiin amma nurra tattaajii nama jira kanaa. Dubbummaan xuruu sii gartee ati amma abdee. Yaa waan jechuun beete. Maali abdee eega Kanadaa dhaqe dubbiin hin galtuuf siin jaarii gurbaate. Zamaanoo jala oolaami. Zamaanoon bir nama dubbiin galteefi. Inni bar galtee miti.
Namnummaan nu qobalchiisuu zamaan nu oola. Akkuma giseen fuula isaa keessa laalee yoo giseen dhufe. Ayyaa intala gurbaa isaa tana ina fuubee ta'e dhufa. Abbaa akkamii nagaya fayyaa ganam afaan qullaa si biraan bahini waa nyaatu malee jechuudha. Ayyee. Haadha gurbaa dhahii miila cabse jechuun haati gurbaa gaafa gurbaan si intala fuudharraa eegalee intalumsan jibbiti. Mana isaanuu dhufuun feetu gurbaa kiyya kana gootee laa miilli hundi qaqallatee itti bira ala teessee gurbuma sii kana akkuma laalte. Isiin mana saniin dhuftu beete ati gizee hundatti dhaqii miila sii caccabsite jechuudha. Akkasitti dhalaa waa sadeen sanii fi waa shanan san qabatte bultiin sii tolteetuma jiraatti jechuudha. Dhalaan gosa sadii qabdi jaarsi keenya sun. Ayyee. Takka gosa waraabeessaati. Takka ji. Ayyee. Takka immoo gosa leencaati. Lama. Takka gosa sareeti. Sadii. Sadeenuma tana dhalaan. Gosti sareedhaa waan feete ati manatti godhiif feetu waan feete mana bitiif mana namaa gizireeti ija facaafte bar warri abaluu maarree bitee maarree bitee kan mana sii kana agartu gosa sareeti. Sareen kan mana isaaniitti wadaaja godhanii hundu achi dikee irraa deddeemtee darsa guurtii miti. Caaltu majiin ayyee. Gosti ati meetam keessaa filatta. Namni gosa leencaa akka filatu abdii qaba beektaa. Laan gosa leencaan filadhu gosa sadeen maqaa bineensa sadeen naa himi. Inni amma Akka gosa leencaati. Takka gosa waraabessaati takka gosa sareeti. Gosa waraabessaatiin fadha. Ayyee maaliif feeta? Waraabessi kun waan nyaatullee irratti wal yaamaa. Galatoon fayyaa nate. Bakka ati lugatti waa si keessatti ni jira. Ni xiqqoon jirta malee waa ni qabda. Akkasitti gosti leencaa. Aboo biraa mooluun qabu bara hayyuudhaani. ustaa himeen dhaggeeffanna. Gosa leencaa waa'ee kiyyaatiin itti himee dhaggeeffata. Booda naa himtaa. Nin fita garaa. Gosti leencaatuun leenca jaarsisii kana ni jaalatti waa hunda ni gootii fi fira jaarsaa kanan feetu. Asii kee gaafa jaarsi amrii rabbiitti dhuftee gara fuula rabbii gale isiin ilmaan san ni hiyyoomsiti waa takkan gootuuf. Gosti waraabeessaatuun yoo jaarsilleen amrii ta'e deemaati adeera keessan gargaaraa itti ijoollee isii tana gara adeeraachi qaceetti akka inni nahuuf gooti. Yoo harkatti waliin yaamti ijoollee adeeraniitiif kana walitti harkiste jechuudha goota waraabessaati. Waraabessi yuusee waliin labsaa miti. Achii isiilleen bakka fi gooteeti amma adeerri kun. Laaleeti aboo intalti jaartiin obboleessa kiyyaa tura boo aboo intalti tun niin dhaala akkam jee kee dhaala jechuudha. Inka saartu jechuudha. Akkasitti miraasa siitis jiraachiftee wanna gooti. Akkasitti gosa waraabessaa filadhaadhaa jaabedha jaarsi sun. Saniif achii baraadama rungaaba san akkasitti walaloo san katabedha. Gurraachaa fi adii keelloodha bifti isaa uumamni ilma namaa baay'ee dinqisiisaa jedhe. Akkuma fuula isaa baay'ee taallisaa nama jechuu tanaan barbaadaa hiikkaasaa. Bineensaa fi nama mee wal madaalchisaa kan maan haalan maatus nama moo bineensaa. Abaluu beekaadha hayyuu dagameessa kan jennee abdannu shanyii isaa dheessa. Bineensi bineensa yoom gana shanyii isaa rakkatus gamtaanii wajjin lubbuu baasaa jedhe. Haala bineensarraa tokkoon tuqee ibsaa nyaattuun abbaa garaa kan hin quufne isaa inni kan amannus innuu waraabeessa yommuu nyaata harkatu yuusee waliin labsaa obsaa wal eeggatee gamtaanitti marsaa gammachuudhaan nyaatee qoflee wal gaggeessa. Namni waliin dheessaa irra wal ajjeessa nama abbaan garaa duuba waraabessa jee mallattoo gaafii kaaye. Akkasitti abbaan garaa duris nama kaa'u. Akkasii yeroo waliin teessan waan gartee isin fayyadaatii fi waan gartee waa walirraa baratan baachuma tana keessaa waa hedduu baratanii anama bakka caaltuun teenyaa fi gartee ijoolleen teenyaa tun jirtu dhufuun hin fedha bakka biraa tana niin sodaadha beektaa. Akkasitti urjii teenya gaafa aruusa keetii yoo rabbi jessiifin sirraa abshirjii ayyaa akkamitti ni heerumni boonu heerumtaa. Gorsaan sadeen sanii fi shanan san qofan dagatiin irraa. Abdi bar shanan sanii waraabbannaa irra nu deebii jiru jiranii. Aboo Waraabbatan qaata waraabbatan. qaata waraabbatan qaata waraabbatan. No warra waraabbatintu yaa shanan san qofa meenaa. Ati hin qabanne amma sammuutti hin qabanne amma waan shanan san irra deebi'oon si gaafadha. Wallaahi. Tana qabatee dhalaa isa qabata. Gaaf tokko abdee kiyya gaaf tokko sadis keenya kanatti maraataan dhufee masgiidatti uddaane beete. Masgiida seenetuma kalima irratti uddaan lafa kaayedha. Amma manguddoon tun fuudhi jetteen kurfa taataa jeen. Isaan kurfa ta'an tun hin galleef beete fuudhi kalbii jaaniin bokoraan tifee kun kurfa taataa hidhidanii beete fuudheetuma gamanaas gamasiis facaase duraan silaa bakkuma takkitti qofa xaarraa beetan gaafas gara isaadha. Amma gaa bakka hunda facaasee masgiida guutuu dhiquun amma dhufte jechuudha. Kurfattee si dubbiin amma nurra tattaa jiin amma jara kanaa. Dubbummaan xuruu sii galtee ati amma abdee. Yaa waan jechuun beekte. Maali abdee deega kana daadhaqa dubbiin hin galtuuf siin jaarii gurbaate. Zamaanoo jala oolaami.
Zamaan bir nama dubbii galtee fi. Inni bar galtee miti. Zamaan namnummaan nu qobalchiisu zamaan nu wara akkama giseen fuula isaa keessa laalee giseen dhufe.